Yooyaa ammallee yooyaa kabajamoo fi jaalatamoo uummata qashtii nageenya keenya bakka jirtanitti isinaa dhaqqabu isiniin jennaa odeeffannoowwan guyyaadhaan dhaqqaban qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Odeeffannoo keenya hadhaa keessatti odeeffannoo gaddaa tokkos qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Odeeffannoo gaddaa odeeffannoo akkamitti kan jedhu kan wajjin ilaaluudha. Isinis amma xumuraa odeeffannoo keenya kana dhageeffadhaa isiniin jenna. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota maatii Jiruu Miidiyaa gara odeeffannoo keenya osoo isin hin dabarsin dura namoonni Jiruu Miidiyaadhaaf haaraa taatan yookaan subscribe godhin subscribe gochuudhaan maatii Jiruu Miidiyaa akka taatan isiniin jenna. Akkasuma like share gochuudhaan nu jajjabeessaan dhaamsa keenya kun Jiruu Miidiyaadha. Jiruu Miidiyaan kaayyoon isaa sagalee uummataa ta'uudha. Sagalee uummataa ta'uuf immoo mudhii keenya hidhannee kaanee jirra. Isinis like fi shareidhaan akkasuma yaada keessan kommentiidhaan nu kennuudhaan nu wajjin dhaabadhaa isiniin jenna. Gara odeeffannoo keenyaatti isin dabarsinaa. Isinis amma xumuraan faana turaan affeerraa keenya. Seera Itoophiyaatti ta'ee seera addunyaatti akkasuma aadaa keenya keessatti namoonni beekumsa hin qabne akkasuma namoonni nagaa hin barbaanne kan fedhii ofii qofa ilaalu kan miidhama uummataa hin ilaalle jaalala aangoo qofa ilaalu biyya hin bulchu aangoonis itti hin kennamu jedhee qondaalli olaanaa duraanii Itoophiyaa obbo Taayyee Danda'a. Itti dabaluudhaan obbo Taayyee Danda'a bilisiginnaan nagaa fi yaada sodaata jedhan. Bilisiginnaan dhaaba sagantaa siyaasa ofiitiin hojjetudha jedhan obbo Taayyee Danda'a. Obbo Taayyee Danda'a harka 100 keessaa harki 90 waan amma mootummaan bilisiginnaa hojjetaa jiru kana miseensi bilisiginnaa fi hoggansi isaa hin barbaadu jedhe kana beekuun barbaachisaadha jechuun dhaamsa isaa keessatti dubbate. Obbo Taayyeen hireen isaanii hiree uummataa waan taateef uummata faana hariiroo akka cimsan dhaamsa isaanii keessatti dhaamanii jiru. Akkasuma obbo Taayyeen dhaamsa isaanii keessatti paartileen Oromoo gaba tokko deemuudhaan uummata isaanii faana wajjin ta'anii sirna kana akka ofirraa kaasan cimsanii dhaamanii jiru. Namni malee yoo aangoo qabaatee biyyi nagaan argatu guddinaan argatu namni jiruu hin qabaatu riippaabilikii irratti kun dhuguma aadaan keenyas kanuma agarsiisa. Namni gaafa gadaa fageenya irraa ilaalamaa dhaqaa amalli isaa ilaalamaa ga'umsi isaa ilaalamaa akkasitti dhufee aangoo baha malee namni akkanumaan hin malle namni amala hin qabne namni beekumsa hin qabne namni humna hin qabne aangootti hin bahu waan kana rakkoon jechuufi. Obbo Taayyeen gaafii furmaanni maali jettuuf akkas jechuudhaan waa'ee furmaataas dubbatan. Furmaanni waan lama sadii tokko kaahuun hin danda'ama. Akka yaadutti tokko gaafatama fudhachuu barbaachisa. Amma namni rakkoo aleessa externalize wanna jedhamu akka waan ofii keessa hin jirreetitti dubbii ilaala. Wanni taane kun waaqan nu abaare miti hanqina guuttachuu qabnu guuttachuu dhabnee qophii gochuu qabnu gochuu dhabnee qabsoon gatii itti kaffallee finnee durii nu laate jechuudha. Kana akkasitti gochuun hin barbaachisa. So it is our fault. Kana yoo akkasitti goonee hanqina keessoo keenyaa kaleessa irraa barannee abbuma biraa baaraa oollee rakkoo keenya bakka argannee aga rakkoo keenya argannutti immoo furmaanni waan hin yaadamne jechuudha. Tokko ofitti deebinee hanqinni keenya keessaa maal taane ammoo kaleessa irraa maal baranna jennee of gamaggamuun hin barbaachisa jechuudha. Keessattuu uummanni uummatuma illiitiin hayyoonni hoogganni siyaasaa sadarkaa kanatti dubbii ilaallachuu qaba. Ani keessa hin jira maal taane of bilisoomsuuf qulqulleessuun akkasumatti waan biraa akka waan akkanumaan seexanni wayii yookaan abaarsa wayii namni abaarsa jedhullee jira. Waan akkasii hin hojjetu. Waaqii uummata biraa eebbisee nu waan addatti abaaree warra kaaniif nu gosa gaarii kennee nu immoo waan akka seexanaa nurratti ramaduuf waaqi hin qabu. Rakkin nu biraa rakkoo keenya hiikkachuu qabna. Hiyyoomnaan nuti hiyyoomne gabroomnaan nu gabroome. Kan jedhu kana laallachuun baay'ee gaariidha.
galmi keenya ifa ta'uu qaba. Kaleessas gurbaa burreedha. Bilisummaa jedhama, maal jedhama, fottokoo jedhama, hafuu jedhama. Ultimately fedhii taliilli uummanni keenya barbaadu maal inni ka jedhu kuni ifa ta'uu qaba. Warri jaarmaa qabus warri jaarmaa ala jiru hayyoonnis waan kanarratti mari'atanii maal inni ultimately Oromoo maal barbaada, fedhii taliilli, faayidaa taliilli Oromoo maaliin jedhu kuni sirriitti lakkaa'amee lama kaa'amutu irra jira. Ani akka kiyyatti Oromoon deemee wanni inni barbaadu bilisummaadha. Argitee daangaa seeraa keessatti yaada isaa ibsachuu dhoowwamuu qabu, socho'uu dhoowwamuu qabu, mormuu barbaade mormuu dhoowwamuu qabu, deeggaruu barbaade deeggarsa dhoowwamuu qabu, seera eegee jechuudha. So bilisummaan gaaffii keenya jedhee yaada tokko. Lammaffaan I think wanni nuyi dhabne har'as wanni dhabaa jirru seera ala cubbuudhaan wanni ta'aa jiru baay'ee jira. So haqi hin barbaachisa biyya kana keessatti. Haqni gaaffii keenya. Achi immoo wanni misooma jedhamu kuni namni barnoota irratti, daandii irratti waan adda addaa laalta. So namni gaafa qabsoo godhu daabboo biyyi kun bilcheessurraa qooda isaa akka malutti argachuu qaba. Akka naannootti qofa odoon ta'in koblaadhaan nu gabbuutee ganda gandaanuu daabboon kun fayyilii jedhamuu qaba. So gaafii dinagdee hin qabna, gaafii misoomaa hin qabna. Kun hin jira. Walqixxummaan nu barbaachisa. Of keessattuu walqixxummaan nu barbaachisa. Orma kaanii wajjinis walqixxummaan hin barbaachisa. Dhimmoonni biraas jiraachuu hin danda'a. Tokkummaan nu barbaachisa. Akka sabaa tokkummaan nu barbaachisa. Ammoo warra kaanii wajjinis wanni nu barbaachisu hin jira. So gaafiin keenya, fedhiin keenya tokko lama. Amma namni kun fottokoo dheedee wal lola, humni tokko garasanii sirbaa, kun immoo lakkii Itoophiyaa keessa turraa ka jedhu jalatti wal lola. Kun ultimately gaafii uummata Oromooti miti. Oromoon Itoophiyaa keessatti waan amma walitti kaase kana bilisummaa argate, walqixxummaa argate, haqa argate, nagaa argate. Wanni inni sabaaf sablammii obboleeyyan isaa garii ka hiddaanuu walitti jiru. Kanaan wanni inni balaaleffatee deemuuf hin jiru. Galmi keenya, gaafiin keenya lakkaa'amee firaafis warra ollaatiifis ifa ta'uu jira. Sadaffaa irratti keessoo fayyifatuun barbaachisaadha. Keessoon keenya caccabee jira. Gaafa qabsoo qeerroo san tokkummaan gaafa san ture mootummaa keessaa mootummaa alaa daangaan sabaaf amantii, daangaan gosaa, daangaan naannummaa cabee namni hafuura tokkoon sagalee tokkoon dhaabbachaa ture. Amma hayyoonni kunuu bakka jira. Dargaggeessi kaleessa waliin qabsaa ture. Gariin gaara jira, gariin mootummaa kee jira. Walitti tokkosaa abbaa filmi kun milishaa kun immoo gaara jira. Akkasii walitti tokkosuu jira. Wanni kuni argitee namni kaleessa wal mufachiisa. Keessattuu illiitiin keenya kaala jiru kun waan ta'e irratti wal miidhuu danda'a namni. Namni dogoggoruu hin danda'a, beekeettis wal miidhuu hin danda'a. Suni miidhaa kaleessati. Miidhaan kaleessaa har'a immoo waliin nu balleessuu hin qabu baay'isuu. Amma akka sabaatitti baduuf deemna waan ta'eef waan kaleessaa kulkulfachaa walii wajjin dubbachuu lagannee, walii wajjin mala dhaachuu lagannee, baabura lixaa jiru irratti waliin odaa seenuun nurra hin jiru jechuudha. Gatkeenyee mari'annee waan boruuti irratti bal'inaan xiyyeeffannee tokkummaa keessoo cabiinsi keessootti uumame kun keessattuu immoo kaasii ispoonser ta'ee uummanni keenya akka afaan ta'u, akka gosaan, akka lafaan, akka amantiin waldii hojjetamaa jiru kuni wanni kun dhaabbachuu qaba. Keessoon keenya fayyuu qaba. Sabaaf sablammii biraatiin wajjinis hariiroo tolfachuun hin barbaachisa. Gaafiin nu qabnu, gaafiin ani nulitti lakkaa'e kuni warri olaantummaa barbaadu, warri nareeshiniin taane oofu sun jiraachuu hin danda'a. Inuma dhageenyas saniin gamanatti garuu akka uummataatti olaaltee gaafiin nu qabnu pirinsipilii addunyaa kan inni cabsu hin jiru jechuudha. Gaafii fedhii nama biraa, fedhii legitimeet ta'e biyya kana keessas biyya ollaa wajjinis kan itti walitti buunu hin jiru jechuudha.
Gumiin waaqeffannaa addunyaa ajjechaa hordoftoota waaqeffannaatti tibbana bakka waaqeffannaatti raawwatameen gaddi guddaa itti dhagahamu ibse. Miseensonni gubii waaqeffattootaa tibbana aanaa Sooddoo Daancii wiirtuu waaqeffannaa Malkaa Fincaatti humnoota nageenyaa mootummaa aanaa Aqaaqeetiin qabamuun akka bifa suukkaneessaan ajjeefaman yaadachiise. Waaqeffattoonni sunniin iddoo addaa Mogor jedhamutti ajjeefaman jedhe. Dhaabbileen mirga namummaa fi miidiyaan idilee Itoophiyaa waa'ee isaanii dubbataa hin jiru jedhe. Kanneen ajjeefaman maqaan isaanii Gurmeessaa Tashomaa Hundeessaa Nameessaa, Dagaagaa Jiidhaa Baatii, Lammeessaa Maaruu Gojoolaa, Bashaadaa Abdii Miidhagsaa, Kumaa Nagoo Jaamboo jedhamu jedhe. Kana malees wiirtuun waaqeffannaa Harargee Bahaa tokko osoo humnoonni nageenyaa ijaan arganuu ibiddaan barbadeeffamuu himuun gumiin kun balaaleffate. Haleellaawwan akkanaa hundumaa akka balaaleffatu himee jira. Gumiin kun haleellaawwan waaqeffattootaa fi wiirtuuwwan waaqeffannaa irratti xiyyeeffatan waggoota as haalaan dabaluu himee jira. Kanaaf dhaabbileen amantii hundi akka gocha suukkaneessaa kana balaaleffatan, hawaasni Oromoo haqa isaanii akka gaafatu, mootummaan Itoophiyaa kanneen miidhaa kana keessaa harka qaban seeratti akka dhiyeessu UNESCO fi UN'n gocha kana balaaleffachuun mootummaa Itoophiyaatti haqa baasuuf dhiibbaa akka godhan gaafate. Gumiin waaqeffannaa addunyaa kun kanneen hammeenyi irratti raawwatameef ni kadhanna, maatii fi firoota isaaf jajjabina hawwina jedhe. Gumiin kun kanneen badii kana keessaa harka qaban seeratti akka dhiyaatu akka hojjetuu fi wiirtuu waaqeffannaa haleellaan irratti raawwatame akka tumsu himeera. Boordiin gumii waaqeffannaa addunyaa ibsa baaseen. Faawundeeshiniin Haacaaluu Hundeessaa yaadannoo wareegamoo Haacaaluu Hundeessaa waggaa 5ffaa fi badhaasa Haacaaluu marsaa 4ffaa ilaalchisuun ibsa laatee jira. Badhaasni Haacaaluu Hundeessaa 4ffaan bara kana gosoota dorgommii 11 kan adeemsifamu yoo ta'u, albaba bareedaa waggaa, weellee ammayyaa waggaa, weellee aadaa bareedaa waggaa, weellistuu cimtuu waggaa, weellisaa cimaa waggaa, weellistuu cimtuu haaraa waggaa, qindeessaa cimaa waggaa, weellee bareedaa waggaa, viidiyoo kilippii bareedaa waggaa, keeroogiraafii bareedaa waggaa, siinomootogiraafii bareedaa waggaa akka ta'e miseensi boordii faawundeeshinii Haacaaluu Hundeessaa kan ta'e aartist Galaanaa Gaaromsaa himee jira. Hojiiwwan badhaasaa muuziqaa Haacaaluu Hundeessaa bitootessa 22 bara 2016 hanga bitootessa 21 bara 2017 gidduutti hojjetaman irratti kan xiyyeeffate ta'uu ibsee jira. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota maatii Jiruu Miidiyaa odeeffannoon keenya ammas akkuma itti fufetti jira. Odeeffannoowwan guyyaa har'aa qabannee isiniif dhiyaanne keessaa tokko odeeffannoo gaddaati. Odeeffannoon gaddaa keenyas waa'ee lammiilee Itoophiyaa Suud Arabiyaa keessatti duuti itti murtaa'ee ilaalchisuudhaan bal'ina odeeffannoo keenyas akka ittaanutti isiniif dhiyeessina. Lammiilee Itoophiyaa Suud Arabiyaa keessatti duuti itti murtaa'e murtichi itti raawwatamaa jiraachuun dhagahame. Murtiin du'aa erga itti murtaa'e guyyaa guyyaan namoonni lama ajjeefamaa jiraachuu himan. Roobii kaleessaa waxabajjii 11 namoonni 2 kan ajjeefaman yoo ta'u, guyyaa har'aas namoonni 2 kan maqaan isaanii Ahmad Amaan Muhammadii fi Hamzaa Umar Jamaal jedhaman ajjeefamuuf itti himamu maddee himanii jiru. Hidhamaan duuti itti murtaa'e du'a eeggataa jiru yeroo haadha isaatti nagaa dhaammatu sagaleen dhagahamu sooshaal miidiyaa kanarra deemaa jiraachuun ni beekama. Sagalee kana irratti haati isaa gala ilma ishee eegaa jiraachuu dubbatti. Lammiileen lubbuun hafan mootummaan Itoophiyaa gidduu seenuun ajjechaan isaan irratti raawwatamuuf deemu kana akka dhaabsisu gaafatanii kan jiran yoo ta'u, maatiin isaanis mootummaa Itoophiyaa akka gidduu seenuuf ji'oota 10 darban mootummaa federaalaatti deddeebi'aa turus jijjiiramni akka hin argamne dubbatanii jiru. Lammiileen Itoophiyaa 47 baala sammuu namaa adoochuu waliin daangaa Yemanii fi Suud Arabiyaa irratti humnoota tika Suud Arabiyaatiin qabamanii godina Naajiraa mana hidhaa Singaal Aamii keessatti hidhamanii duuti itti murtaa'e ajjeefamaa jiru. Hanga ammaatti namoonni 12 ol kan ajjeefaman yoo ta'u, kanneen hafan lubbuu isaanii akka oolchaniif mootummaa Itoophiyaa dhaabbilee mirga namoomaa fi dhaabbanni godaantota idil addunyaa gidduu seenuun akka isaan baraaru waamicha taasisanii jiru. Lammiileen kunniin daddabarsitoota namoota seeraan alaatiin dirqisiifamanii baala sammuu namaa adoochuu baatanii daangaa Suud Arabiyaa wayita seenan humnoota daangaa eegdota Suudiitiin qabamuutu himame. Egaa hordoftootaa fi jaalatamtoota maatii Jiruu Miidiyaa odeeffannoon guyyaa har'aa qabannee isiniif dhiyaanne hanganuma. Odeeffannoo keenya biraatiin hamma olitti deemnutti nagaan tura isiniin jenna. Namoonni Jiruu Miidiyaadhaaf haaraa taatan yookaan subscribe hin godhin subscribe gochuudhaan maatii Jiruu Miidiyaa akka taatan isiniin jenna. Akkasuma like share gochuudhaan nu jajjabeessaan dhaamsa keenya waan wajjin turtaniif galatoomaa ulfaadha.